Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya karaa sooshaal miidiyaa tiiktookiif karaa yuutuubiitiin wal beeknu hundi keessanuu akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtu sunaa qaqqabu jecha har'a waa malee dhufne karaa yuutuubiitiin waasinii maxxansuu barbaadeetani gaaffii keessan baay'inaan argeen ture komantii jalatti gaaffii yuutuubii na gaafataa turtan akkamittiin yuutuubii keenya tiiktookii jalatti maxxanfannaadha tokko lammaffaa immoo namoonni followersiin keessan 10,000 ol ta'ee akkamitti monetized godhanna waan jedhudha lama inni sadaffaa immoo kooyinii keenya akkamitti exchange godhanne giiftii namaa kennina waan jedhu na gaafataa turtanii inshallah amma danda'ame isinii deebisuudhaaf na yaalan afaana bu'aa na hordofa qophiin keenya gadhumaatti nu faana buutanii akka nu hordoftanu abdiin qaba affeeramtanii jirtan hundi keessanuu namoonni gaaffii kana na gaafattanis gaaffii kana nan gaafatanis akka hubannootti akka beekumsa dabalataatti isin fayyada jedhee yaada. Jalqaba irratti tiiktookii keenya keessa seenna. Tiiktookii keenya keessa seenna. Nama tiiktookii keessa seeneen jira. Tiiktookii keessa seeneen jira. Tiiktookii keessa erga seennee profile bakka jettu kanan seena. Profile kan jettu ergan seenee mallattoo sarara sadii gubbaa kana gosa moobaayiliitiin waladda ta'uu danda'a. Gosa moobaayiliitiin waladda setting and the privacy kan jedhu kana keessan seena. Settingii keessa seene manage jira, privacy jira, security and log, analyze, balance, QR record, share profile, kan jedhu push notification live, language, watch, content, performance, digital, family pairing, accessibility, TikTok amplify, free app space, data saver, wallpaper, report and the problem, help center, safety center, community guidelines, terms of service, privacy policies, copyright policies, switch accounts and the logouts jedha. Kana hundayyuu hin qaba keessan hundinuu hin qaba. Kana keessaa kanan filadhe fakkeenyaaf gaaffii keessan irratti hundaa'ee private irraa namoonni baay'een private bakka jettu kana tuqxanii private kan jetturra yoo wanti kun bakka diimaa irra jiraate private dha. Namoonni baay'een follow godhu follow deebisu tiiktookiin koo jettanii na gaafattu. Private kanarraa kaasuudhaaf amma kuni private irra hin jiru jechuudha. Yoo akkas ta'e private irra ta'a. Switch jedha akkasitti private irra. Amma switch hin godhu canceling godha jechuudha. Canceling godha. Bakki kun gurraacha'ee yoo jiraate banaa jira. Gurraacha'ee jira. Ka jalaa kun amma cufamee jira jechuudha. Akkasitti banamuu qaba. Banamuu fakkeenyaaf inni jalaa kun cufamee jira. Private irra kaamee jira. Kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Private irratti. Inni kun maaliif isin fayyada? Accountiin TikTokii keessanii follow backii, follow gochuu, follow deebisuudhaaf isin tajaajila jechuudha. Inni tokkoffaan kanadha akkasitti naa qabadha. Inni lammaffaanii fi gaaffiin keessan inni ijoon immoo akkamitti yuutuubii keenya tiiktokii jalatti himaxxanfanne namoonni yuutuubii keenya subscribe nuu godhuu jechuudha. Akkas jedhaa turte. Eeyyen akkamitti yuutuubii keenya profaayilii tiiktookii keenya jalatti hidhannaa akka keetii sanaa naan jettanii na gaafataa turtan komantii keessan jalatti baay'inni keessan jechuudha. Akkas gochuudhaaf maal goonaa profaayiliidhuma keenya keessa seenna jechuudha. Profaayilii keenya jala seenna kun amma profaayiliidhuma tiiktookii kootiiti. Profaayil kan jedhu kan edit profile kan jedhu kana gadi tuqna jechuudha. Dudduubuma profaayilii keenya bakka followersii keenya edit profaayilii jala maaltu jira? About you name. Username, TikTok, bio, website, category, social, Instagram, YouTube, and change display order, Q and G jedha. Bakka kana jalatti eessa filanna jechuudha. Bakka YouTube jedhu kana filanna. YouTube bakka jedhu kana jalatti finnee inaa jechuudha YouTubii keenya. Confirm godhamee jira. Amma YouTubiin koo irraa ka'ee jira. YouTubii koo hidhuudhaa hidheetiin isin agarsiisa. Irratti hidhuudhaafan jechuudha. YouTubii koo irratti hidhuudhaaf kunoo Gmailii koon fidee irratti gadi tuqa jechuudha. Gmailii koon irratti tuqa search godhaa jira. Gmailii koo tuqeera. Alloon godha sana booda. Allow. Yes. YouTubiin koo kunoo fuelaaf tube ta'ee jira jechuudha. Fuelaaf tube irratti hidheen jira. Maybe isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Fuelaaf tube jedheen irratti hidhee jira. Yoo barbaadan Instagramii irratti hidhee isin agarsiisa. Kunoo Instagramii jedhee jira. Instagramii illee nan hidha jechuudha. Instagram continue with Facebook or phone number on username jedhee jira. Phone number yookaan username yookaan immoo maqaa koo Fuad for example Fuad jedheetiin maqaa koo barreessa jechuudha. Yoo maqaa koo barreesse in fida jechuudha. Instagramii koo. Anan passwordii si gaafata. Anyway, passwordii sinan galcha.
paaswaardii isinitti himuun barbaachisu gaa paaswaardii galchaan jira paaswaardiin koodii dhuunfaa kootiiti waan ta'eef isa galchaan jira paaswaardii keessan galchitu jechuudha. Okay, akkasitti loog godha. Instagram illee akkanatti jalatti hidhachuu dandeessu jechuudha. Sana booda maal ta'a? Instagram, YouTube jedhee jira. Sana booda eessatti baasa? Kunoo jala kanaan bakkuma YouTube bakkuma profaayilii kana yeroo gadi tuqxan maal isinii baasa? YouTube isinii baasaa jechuudha. YouTube keessan asitti isinii baasaa jechuudha. View YouTube. Okay. View YouTube done. YouTube akka mul'atu godhi jedha. Akka mul'atu godheen jira. Mallattoo diimaa kana fidee isinii baasaa jechuudha. Kunoo fuelaaftuuf jedha. Mallattoo diimaa kana fidee isinii baasaa jechuudha. Amma YouTubein koo as jalatti hidhamee jira jechuudha. Okay. Yeroo hidhamee jedhu mallattoo akkamii fida? Mallattootti kana fida. Kunoo mallattootti kana fida. YouTube koo keessa geessa amma kun. Isii kana yoo gadi tuttan amma koo waan ta'eef naan seenu garuu hin seena search godhaa jira. Anyway, yes. YouTube fuelaaftuuf jedhu maal jalatti argattu? TikTokii dhuma koo jalatti argattu jechuudha. YouTube koo asuma TikTokii koo jalatti argattu jechuudha. Galatooma ulfaadha. Gaaffiin keessan inni lammaffaan haala kanaan deebi'eera jedhee yaada. Inni sadaffaan maal ture? Akkamitti baalaansii namni nuu kenne keessaa namaa kennina jettanii na gaafataa turtanii. Fakkeenyaaf baalaansii akkana gootu. Balance creatorial tools baalaansii osoo hin taane namoonni akkamitti monitorized godhanna followersiin keenya 10,000 ol yoo ta'e jettanii followersiin keessan 10,000 ol yoo ta'e siitingii keessa galtu ammas siitingii sarara sadii kana tuttu siitingii keessa isa jalaa kana dhiiftanii isa jalqabaa kana tuttu inni jalqabaa creator tools jedha creator tools kan jedhu tuqtanii erga creator tools jedhu tuqtanii analysis creator portal promote Q&A playlists live center hub subscription monetization kan jedhu jala creator market kan jedhu jira. Creator marketii sana tuttu. Creator market. Kuno creator marketii kana jalatti maal gaafata? Okay gootu. Creator market irratti dabaltanii mool gootu. Followersiin keessan 10,000 ol ta'uu qaba jedha. Okay ta'ee jira. Erga followersiin keessan 10,000 ol ta'e viidiyoon keessan ji'a tokko keessatti nama 100 view 100 ilaalamuu qaba jedha. Ilaalamuu qaba innillee. Sadi umuriin keessan eejii waggaa 18 ol ta'uu qaba yeroo guutamu jechuudha. Namni waggaa 18 gadi taatanii TikTokii banattu jechuu osoo hin taane umuriin keessan kanaan guutamuu qaba jechuudha. Sadii jedheen jira. Inni arfaffaaniif inni murteessaan maali? Followersiin keessan erga 10,000 ta'e monetize gochuudha jechuudha. Achirratti monetize gootu right godhe accept ta'a. Sana booda maal ta'a? Kaffaltii isinii herreeguu jalqabaa jechuudha. Yoo barbaadan beeksisa beeksisuu jalqabdu, yoo barbaadan herreega isinii herreeguu jalqaba. Inni dhumaa gaaffii keessan lama isinii deebisee jira natti fakkaata. Inni dhumaa tokko maal ture? Maallaqa akkamitti maallaqa namni nuu kennina jettan. Amma immoo siitingii keessa keessu siiting and privacy kan jedhu keessa seentu balance kan jedhu kana keessa seentu. Balance kan jedhu kana keessa seentu balance. Kunoo baalaansii keessa seeneen jira. Baalaansii waan inni baasuun laalla walumaanu. Balance seennee jira. Baalaansiin baanee jira. Recharge kan jedhu jira. Recharge shanin keessaa qaba. Coinii shanin keessaa qaba nama. Recharge gootu jechuudha. Recharge gootu bakka recharge gootan kana search godhee fidee jira. Recharge exchange earning to coins jedha. Coinii kana jijjiiri jedha. Yookaan immoo 78 yookaan 98 exchange kan jedhu kanatti gadi tuqxaniitu isa jalqabaa irratti gadi tuqxu yoo barbaadan 100tti jijjiirtu yoo barbaadan 500tti yoo barbaadan 1,000tti jijjiirtu baalaansii keessa galchitanii sana booda maal ta'a gara coiniitti isinii jijjiiramaa jechuudha. Akkasi galatooma ulfaadhaa gaaffiin keessan amman isin na gaafataa turtan amman danda'e isinii deebiseedha jedhee yaada. Ammallee dabalataan yoo gaaffiin kun ifa isinii ta'uu baate deebisaatii dabalaatii na gaafadhaan isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Ijoollee keenya hundi keessanyayyuu YouTube keenya subscribe waliif haa goonu, video view keenya waliif haa laallu. Yeroo dhiyoo keessatti tamsaasa kallattii karaa lamaan, karaa tokkoon Facebook, TikTok subscribe follow walii godha, karaa tokkoon YouTube keenya subscribe akka walii goonu. Yoo Rabbi na gargaare inshallah, yoo Rabbi fayyaa nuu kenne karaa kanaan illee nan dhufa jedheen abdii qaba. Isinillee waan dandeessanuu na bira dhaabadhaa na gargaara. Rabbiin naa kadhaa. Like, comment, follow godha, subscribe nuu godha. Walii keenya walaa guddifnu Oromoo koo yoo nuti wal guddifne malee namni nu guddisu hin jiru. Naayijeeriyaan nu guddisu Suudaaniin yookaan immoo
Arabni Baangaaliin Chaayinaan nun guddisu Hindiin nun guddisu nutu wal guddisuu qabna afaan keenya walii keenya walaa guddisnu wal bira dhaabbannuun isiniin jedha Oromoo ko I love you so much hedduun isin jaalladha galatoomaa ulfaadhaa bakka jirtanutti fayyaa naataa nagaan isiniin jedha galatoomaa.